sitti xiqqaata malee sitti hin baay'anne kun. Kanaaf maal goota waan maal lolaa turte sanii si fidee. Amma abdii dhugaan sirraa kennaatu hin taane ati yoonaaf kennaadha. Abdiin mirgi wabii eegamee fi gadhiifamee jira naan jettanii turtanii. Silaallee abdiin gadhiifamuu qabu ture. Isinis yakkana irratti hojjetaa beektu. Amma immoo akka odeeffannoo qabutti urjii faana bashannanaa akka jiru dhaga'eera. Kan koo garuu jireenya na jalaa dukkaneesseen umrii kootiin taphate. Poolisii barattoota tani madda jettee akka turbatti. Poolisii barattoota? Poolisii barattoota tani madda jettee baay'ee natti turte. Teessoo. Siigalee. Murteessuuf mirga qabdaa? Waa tokko sitti immoo quba kee akkas gootee mucaa kootti buusaa akka hin dandeenye immoo jala mureessitti. Natti laattee ta'i. Dhaggeeffadhu. Siin obsee malee dubbachuu wallaalee miti. Darbaan sii obsesiif. Tole. Hamma irratti kanan godhes mucaa koof qofaa akka ta'e garuu dagatiin. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargini deebine facaane. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Hiree Kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Laki, dorgommii wayii tokko dipaartimentii torban dhufu jira. Isaa fedheen qophiirreera. Dhaga'am. Ani cinqiif jignii kee dhaga'uuf mitaan dhufe. Qarshii koo. Maal abboo eeggaleen gaddaan baankii deddeebi'a. Siistamiitu hin jiru naan jedhan. Malee maallaqa keerraa dhimma hin qabu yoo na dhageessite kunoo.
Dalloonis baay'ee namatti tola. Baay'ee keessa deemtuu hin beektu. Dalloo kun immoo girii ta'uu isaa baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Guyyaa tokko waan. Hai. Amma yoo nana arguu sin barbaanne naaf sin bilbilli. Hangaroo ammoo asii eegaan jira. Dhimma hojii biizii ta'eeti malee waan biraatiif miti. Dhimma hojii biizii ta'e. Nama jaallataniif bara. Yeroo haftee qabanitti fayyadamanii argitu hin ta'e yeroo ofii qaban irraa qoodanii fi argu. Kan ammoo isa futee wajjin deemta. Maal ta'eeti? Isitti akkanaan dubbatiin. Isin miskiina rabbiiti. Tole? Firummaa qabdu? Dirqama firummaa qabaachuu qabnaa? Ulfina keef hin dhiphattu ati garuu gaafa kana wajjiniin deemtu. Hey. Daangaa kee ce'aa jirta. Yeroo dubbattu daangaa kee hin ce'insiin jedheera. Okay? Shitti dubbachuu hin dandeessu? Eenyu ishee? Anuu nama kana wajjiniin deemu duukaa haasa'uun kanaaf salphina. Urji. Maali rakkoo jiramu sitti dhedheessamaa turte? Lakkii akkanumaan dhimma hojii haasaarra malee waan biraati miti. Abdiin na sobiin. Waan isheen siin jechaa turte hunduma isaayyuu dhaga'eera. Isheen dhugaa ishee jette. An nama siinsi madaalu miti. Urji. Waan hin taane naasa'i. Sitti hime. Maaliif sababa koo farramsamta ree Abdii? Jecha hin taane dubbataa qalbii keenya hin cabsin Urji. Waan si ilaallatu hin dubbanne. Maaf nan dhageessu? Maaf yeroo hunda imimmaan si dursaa? Please Urji akkanatti hin boo'in. Yeroo hunda gaddi akkasiin dursine please na dhaggeeffadhu. Hello lattuu ko. Akkam jirta? Baadiyyaadhuma baate garuu immoo gubattuu wayiiti. Fixattuu wayiiti. Laali lattuu ko. Maal akka jettee arrabsitu sitti himu? Maal arrabsuu miti osoo tumteeyyuu maaliin sodaattaati? Maalaatti abbaan kee yuunivarsiitii sanuma keessatti barsiisaa miti? Maaltu si cinqe? Waa si ari ammoo? Sirumayyuu abbaa kee fayyadamtee isii qabxiidhaanis akka isii naamituu barbaada. Na dhaga'i garuu amma waan sitti himu. Maal jettee akka arrabsitu beektaa? Na dhaga'i. Ati intala badheedhaa dhuftee intala lafaa argamtee ka eenyummaa kee hin beekne jedhii ka haadha kee waamtee abbaa kee hin lammeeffanne jedhiiti arrabsa. Isiin akka maraattee yuunivarsiitii san keessaa akka ari'amtu barbaada. Maal isii ari'ani gadhiisteetuma baati. Na dhukkubsi arrabsiiti naa madeessi jattuu ko. Maal ijoollee taanee guyyaa guutuu ijoollee gandatti arrabsaa kaan tumaa kaan boochisaa miti ka oollu. Isa beeka. Ekspiriyaansii waggaa dheeraa qabdaatillee. Jattuu ko. Akkana gubdeetti naa gubi. Maraachisi. Barnoota isii addaan kuttee galtu naa godhe. Bakka galtuullee hin beektu karaa deemtuudha. Maal bakka itti galtu maal qabdi jetteeti? Eessaa akka dhufte hin beeknu. Fundurri koo ifaa jetti. Kan eenyu akka dukkana ta'e immoo hin beeknu. Maal anuma naan jechuu barbaaddeeti ka fundurri koo ifa jettee ka haasa'aa baate. Maaloo. Aramaayaan baranuu maraachuun isaa nafu. Akkam? Maayini chiikoliini maayini waan akkas babbareedanii biyya lafaarran jiranii. Awwaannaan galle. Barana qabxiidhaan moo suura laalee gashee. Akkas fakkaata miti. Baran keenyaa obboleessa godhiiruma duwwaatu mooraa keessa sirba. Garuu jaba. Dorgommii faashin shoo kanaan qabannee jechuudha.
ijoollee babbareedoo chiikoolii babbareedoo fi warra nuti sakaniif deeggarsa addaa gochuufii qabna. Atis keessa fayyadamaa taata boleessaa rafin. Abdiin yoo dhagaye garuu rakkoodha. Boo abdiin eessaan dhagaa? Maal akkamitti dhaga'uu dhiisaa waan hundaaf of eeggannoo gochuun murteessaadha. Ilaa jaba maal siiti? Abdii yoo ta'e jaalalaan tala ishee baadiyyaa sanaanii jaameera jisa. Yoo maatumti dubbiin afaan keessa nan taa'etti itti himte malee abdiin eessaan dhagaatteetu ofiisaatu jaameera. Dhuguma jaalatamuu ati dhuguma sobaa callistee irratti odeessitaa? Oduu sobaa maaliin odeessaa? Waan isaa odii amindicha baatti fakkaata. Kanaaf eduu kaa joora. Ani utuu ishee ta'e waan mana ulfaatu kana baadhee amman jooru isas amman joorsu itti kennee ofirraas ba'an mana koo ofirraa buusee isas baarraa buuse. Ishee mattuun ulfaatu ishee mattiin ulfaatu amma maaliif? Akkamitti beektee ati kana moo maali waanuma gaarii sirraa dhagaa shubaa? Akkamittiin hin beeku? Ila amma ani shubaadha. Waa information durbaa maddeewwan amansiisoo irraa nagaanaan. Jetteere? Jedheera. Ka hin baranne eenyu argite? Baradheen haadha baradheeti anu kan haadha hojii ta'e kan hojii qabadhe osoo hin baratiin miti. Nama deessi adaraa kee nama deessi lattuu koo nama deessi hiriyyaa koo nama deessi akka nama deessitu hin barbaada. Akka isin barnoota jibbitee boottee oddoo sanii baatu. Isa fedhiin kiyya. Barnoota isii akka gadhiistee baatu. Maal jajjaba miti. Na dhaga'i. Hin sobdi. Boottuu wayiiti. Yuuyyee tan. Jireenya kootu babbade. Eenyummaa koorratti warra koorratti kabajaana dhoobe. Abdiidha. Sababni immoo akka abdiin anana dhiisuuf anana jibbuuf kan goote isii waan taate naa maraachisi adaraaki. Naa maraachisi. Maal sitti maami atoo beekta? Dhumni abdii jireenya isaa guutumaan guututti mana hidhaa keessatti akka tortoru. Isiin ammoo maraattee carqii isii mataatti marsitee akka qullaa fiidu. Akka maraattuun barbaada. Kanammoo situ naa godha. Situ na qarqaaruu qaba. Ati na qarqaari. Ati na qarqaarran kaayoo koo galmaan gaachuu danda'a. Naa jabaadhu hiriyyaa koo. Naa jabaadhu. Nagaan ooli. Abdiin jireenyi isaa itti dukkanaa'ee gara mana hidhaatti. Urjiinis taatu akka maraattu wayaa ishii mataatti maratte akka maraattu nan beeka nan amana waaqatti. Kanammoo ati na qarqaarta waaqayyoo ko. Situ na qarqaara. Nan abdadha. Faashin shoo kanaan qabannee barana hin dhumeef chiikoolii mooraa lama keessa jiranii immoo hin dhumeefi kunis isaanuma keessa tokko taatiga. Dubbisiin? Maaliif hin dubbisu laa? Obboleetti al tokko si barbaadeen tura haasofsiisuu dandeessa? Rakkoon qabu maal eejamu? Maal ajajamu? Maal ajajamu jettee? Anuma maal ajajamu jetteeti? Kana caalaa wanti gara nama ciibsu maal jira? Inni illee ta'u barumsa akkami? Gaariidha. Moggaamee gaffaadha. Maali gaaffii poolisii goote biyyi nagaadha mini? Biyyi illee nagaadha garuu isinis xiqqoo gaangootti baatanii konfiidensii godhatan malee. Maal jechuu barbaaddeetu? Erga ilmi abbaa gadaa hankootti ol isin fide citi tokko sitti immoo ijoolleen dhiirotaayyuu isin sodaachuu jalqabneera. Kun immoo citee dabarsitee akka hin dubbanne. Dirqama ture. Dirqama illee mini jaallannee magoone isis kana manaa fudhaa malee. Amma maal eejamaa siyaasan jaaladhu silaa dhiirri siyaasa malee sin jaaladhaan biittanii. Inni illee maal goone teetii jaallannee mini barumata akkas nu goone. Anis garuu filatamuu keessatti gammadeera garuu anis siyaasa irraa bilisa. Jarjaraan jiran ture akkas mini ilaa maal siiti.
biyya alaarraa diyaaspooraan tokko dhufe dorgommii faashin shoo qopheessaa jira. Isa irratti immoo qindeessaa olaanaa ta'ee filatameera. Waaw, faashin shoo baay'een jaalladha. Oo, jaalladha taa'anii mataa Galatoomii na filachuu keef. Eessarraa dhufe yoom tures? Ilaa, faashinichi kan itti gaggeeffamu biyya Faransaay magaalaa Barliinitti. Isa immoo achirratti modeelaan durba babbareedoo hin argamu jedhamee yaadama. Maal jette? Biyya Faransaay? Biyya Faransaay magaalaa Barliinii. Gowwaa. Sin amma yoomitti dubara goyoomsaa jiraattu? Wayyo. Kanaa bu'aa wal qixxummaa keenya. Bakka dhiisuu bileetti deemeti. Kanaanuuf kama galatti keenya kana utuu dhiirri dubartii tokko kabale immoo dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin haadha mana jettanii miidiyaarra muuziqaadhaan gurra duuchitu. Dhiirris akkuma kana. Dhiirris akkuma kana abbaadhas, obboleessas, abbaa manaadhas. Maaloo na kabaltee mini. Deemiti maappii dubbisi. Biyyi Faransaay magaalaa ishee eessa akka taate gaafa bartee naa bilbilta. Gowwaa. Haadha isaa nu caaluufi nu barsiisuufi. Baree inni irra oolle ka. Galgaloo. Nu caalan. Harkuma Ani jennee iman didduun du'an diddee Oromoo. Oosaa dubaraa dhiisi jennaan diddee kana taate. Maal na kabaltee mini sashinatiin na kabaltu garaachanna dhukkube garuu sanyiin addaam dammaquu maqamna. Hiriira na maaltu nuuf? Kana booddee imma dhiirri dubarraa gadi minennee hiriira na gabuun keenya nafu. Haadha isaanii nu barsiisuuf moo? Addaam ka'ee dammaqii. Kabalamteetta dhiitamteetta maaltu seefe arrabsamtee? Anaa moo? Wayyoo addaam. Kana wal qixxummaan keenya kana nuu buuse dhiiraaf kana sashinatiin na kabaltu bishaan dheebodde kaballaa warri keenya naan kaballe mana. Wayyoo wal qixxummaa. Abdeeti nama akkamiiti naafsi bilbiltu nama si yaaddu baay'ee baddee bara. Hojiitu biizii na godhaa jedhee irra deddeebisitti mee bara. Ati bara hunduma hojii biizii na godhee waan biizii si godhaan hin beeku maal? Please amma nama beellamee jira. Wanna bira akka gargaaru jira? Sadeen gaddana paartii yoo ta'e ani nama si madaalu si wayii jedheetan malee waan biraaf jedhee miti isaaf taana dhiifamu. Fixattee? Abdii? Akkasii wal agarra. Wow, mani malo. Wanda bakki sagote. Wow, ni kuno baay'ee misirraa bareeda dhugaa. Eenyu misibitee maalo. Waa'ee kee baay'ee misadha gaagibbii kana keessa akkati barattu cimtuu taate maali akkaataa itti dhuftee. Ani meetiin haadha manaan kee yoo ta'e
Na beekta. Oosaan beeku beekta miti. Akka laal. Ati ilaalta jechuu miti. Abdi. Oh my god. Hojii ma dhufeef xiqqoo hojjedha jedheeti. Hojii rasoo hirtuu nama amtee ati? Eegaa hojiin si caalaadha. Si yaadee si yaame. Ati immoo na yaadne moo? Na yaadne. Okay, barruun kam? Barruun gaariidha maan jedhu. Siif si salphata jedhee yaada. Akkuma bishaan. Dubbisuma gaafata malee salphaadha. Dubbisuun dirqama. Okay, mee isa kana seef godha. Xiqqoo na eegi. Jifama guddaa waliin. Okay. Urji. Maal taate immoo amma fuulli kisi jijjiirame. Maal taate? Maal taane? Akkama maal taane naan jette? Waan tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Waa'ee koof waa'ee jireenya koo lattuutti himteetta? Maal godhi jedhee lattuutti himu? Maaltu si galche lattuutti himu? Maal waan sin jette jiraanatti? Lakki uumaa naan wanni sin jette jiraata natti himi. Fuula kan keeraa cinqee argaara. Lakki abdii waan tokko naan hin jenne. Soo maaliif cinqamtire? Wanni sin jette jiraata natti himi. Na dhagaan jirtu abdii. Waan tokko iyyuu naan hin jenne. Waa'ee koo waan dhageesse natti fakkaate. Ani immoo eenyuyyuu waa'ee koo akka dhaga'u hin barbaadu. Kanuma. Urjii. Waa'ee koof waa'ee kee anaaf si malee eenyu nuun ilaallatu. Yoo nu feene malee eenyu waa'ee keenya beekuu dirqama hin qabu. Ati immoo dhiisii beeka hojii kee hojjedhu. Hojii sin caalu natti hojii sin caalu natti. Callisee musi gaafadhe maal taate ati? Fuulli kee mun jijjiirame. Gaaffii si gaafachuu hin danda'u jechuudhaan? Hin dandeetta. Nagaa miree? Nagaa fuudha. Katna jalaa cinqamtu hin barbaadu. Tole hojii kee hojjedha. Waan hojjetaa xiqqoo si garsiisu? Garuu koopiraayitiin dhorkaadha. Maal iccitii nama? Amma ilaali.
Maalidhaa kun? Maal kan adda baasu dadhabde moo? Jechuun koo sa'aatii ta'uusaa argaan jira. Garuu maaliif natti hixatta jedheeni malee nan kaa'a kaa'u? Si deebisuu barbaade. Kennaan kaleessa siif biteenii sirkaa fudhadhamoo ana? Animmaa kennaan kaleessa siif bite deebisee sirraan fudhadhu. Amma fakkeessaa dhiisiitiin harkaa fudhu. Fakkeessaa? Fakkeessaa kanan jibbee bara. Na arrabsaa jirtaan fakkeessaa jettee quba qabdaa kana? Arrabsoo miti. Akkatti hiikkatteen beeku malee. Gochaa dhugaan si taasise.